akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa dhiira tokko wajjin yeroo dheeraaf walitti dhufeenya jaalalaa keessa jiraatte waggaa tokko waggaa lama garuu inni homaa sittiin dubbatu ati ammoo ufii keetiin jaalatta dubartiin jechuudha. Inni si fuudhamoo sin fuudhu addaan hin beeytu. Dhiirri kuni mallattoo armaan gadii kana sitti agarsiisee jennaan dhugumatti si fuudhuuf murteessee jira. Garuu mallattoo kana keessaa kadhumaa baay'ee barbaachisaa waan taateef hanga dhumaa dhageeffattutti biraan darbinaa isiniin jedha. Ammoo namoonni chaalanii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Linkii arma jala isinii kaa'aa afaan Ingiliffaa irraa gara afaan Oromoo jijjiiradha. www.jaalallugaa.com jedhaa achirraa linkii dubbisaadhaa waa'ee jaalalaa irratti ka xiyyeeffate akka gaariitti isin ibsaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo dhiirri tokko wantoota kan si wajjin raawwannaan dubartii tokko wajjin raawwannaan dhugumatti si fuudhuuf murteessee jira jechuudha. Wantoonni sun maal fa'aa ati isa ni jaalattaa akka inni agartee jaalallee kan kee yookaan abbaa warraa kan kee ka fuulduraa ta'uuf baay'ee tokkotti dhiyaatta. Garuu isan beeytu keessa isaan beeytu waggaa tokko waggaa lama wajjin dabarsitanii jirtanii waliin haasoftanii garuu mallattoo homaatu sittiin agarsiisu jechuudha. Ka fedhii si fuudhuu yookaan ammoo si wajjin jiraachuu fuulduraa qabaachuu isaa waan ati irraa beeytu hin jiru. Mallattoo armaan gadii kan si agarsiisee jennaan keessumatti dubartiidhaa fi viidiyoon kardhaa kun mallattoo kan si agarsiisee jennaan dhugumatti si fuudhus murteessee jira. Si wajjin fuuldura jireenya isaa guutuu si wajjin dabarsuuf murteessee jira. Tokkoffaa pilaan isaa ka fuulduraa si wajjin mari'ata. Waan fuulduraa godhuu deemu sagantaa ofii karoora ofii waan dalagu deemu hunda si wajjin mari'ata. Waan pilaan fuulduraa si wajjin dubbata. Waan yaada keessatti si maka. Fakkeenyaaf suura ofii ka'u keessatti si galcha. Yaada ofii ka fuulduraa si hima. Si wajjin yoo jiraatu waa'ee fuulduraa fakkeenyaaf ijoollee si wajjin argachuu fedhaa jechuudha miti. Sun dirqama jechuun qabu garuu sagantaa ofii waan ofii yaade akkaataa itti deemuu fedhu waan kan hunda si wajjin mari'ata. Waan sagantaa ofii ka fuulduraa si wajjin mari'annaan dhugumatti si wajjin tifufuu fi sagantaa qabaa jechuudha. Lammaffaa waa'ee kan kee waan xixiqqishuu ati yaadanne fakkeenyaaf guyyaa dhaloota keetii gaafa isin walitti dhufeenya jaalalaa kan jalqabdan waan agartee si gammachiisu kaati feetu si yaadatee sitti hima sirra siif yaada. Fakkeenyaaf kanaan dura waan wayii itti himta waa'ee bakka dalagaa keetii waa'ee jiruu keetii waan kana fakkeenyaaf torbaan tokko ta'uu danda'a. Waan kana immoo yaadatee inni si hima si gaafata akkam taate sila waan sun irratti jedhee si gaafata. Kanaafuu waan kan kee waan ati yaadne inni si yaadatee si qaabatee jennaan sararri sun sarara baay'ee bareeda. Waan ofii sitti hima namni kun waan ofii sitti hima waan dhuunfaa isaa sitti hima. Dhiirotaa fi waan fedhii isaanii dabarsanii dubartii tokko wajjin mari'achuu yookaan ammoo himuun baay'eetti ulfaata. Garuu inni yoo jaalala keessa jiraate dhugumaan si wajjin fuuldura si wajjin jiraachuuf murteesse waan ofii hunda dabarsee sitti hima. Waan agartee ofii fedhu yaada isaa karoora isaa waan fuulduraa ta'uu deemu sitti hima. Ati jiruu isaa keessa jiraachuu ati jiruu isaa keessatti jiraachuu akka gatii qabdu sitti mul'isa. Kanaafuu waan isaa sin dhoksu jechuudha. Wanni sirraa dhokate hin jiru. Mallattoon kun jiraannaan si deeggara. Jiruuf jireenya keessatti waan si qunnamu irratti si deeggaruuf fedhii qaba. Baay'ee deeggarsa si godha. Dhiirri si yaadu tokko fuulduraaf si wajjin jiraachuu fi fedhii qabu tokko deeggarsa ofii si gumaacha si deeggara. Yeroo deeggarsa si kafaluu fi aarsaa kafale dhiirri sun fuulduraaf si wajjin jiraachuu fi baay'ee barbaada. Si wajjin jiraachuu fi fedhii qabaachuu isaa mul'isa. Bakka sii kenna bakka siif qaba. Waan fuulduraaf ofii godhu keessatti bakka sii qabeeti filannoo si godha. Durseeti siif bakka kenna. Waan harkaa qabu tokko lafa kaa'ee si wajjin yeroo fi dabarfachuuf yeroo fi aarsanii godha. Waan baay'ee jaalatu dhiiseeti si wajjin ta'uuf ni argama. Bakka sii qaba. Bakka sii qabaannaan namni sun fuulduraaf si wajjin jiraachuuf murteessee jira. Waan kee irratti dhimmama. Waan kee irratti yaadda'a. Kun jechuun xiqqoo tokkollee taanaan hinaafa. Waan atiin fakkeenyaaf gootu irratti si gaafata si hordofa kan maaliif akkan goote kan maaliif akkan hin goone har'a maaliif akkas goote jedheeti si hordofa taanaan fedhii sitti agarsiisa taanaan akka waan hinaaffallee ni makataa kanas ni godha taanaan namni sun nama fuulduraa fi yaada baay'ee si qabu si wajjin dabarsuuf deemu. Waa'ee fuudha feerumaa bultii ijaarrachuu jiruu wajjin dhaabachuu waa'ee fuulduraa si wajjin dubbata. Keessumattuu waa'ee fuudha feerumaa si wajjin dubbachuun dirqama.
nama fakkeenya fi tokko dhiirri tokko saalfachuu yookaan ammoo qaanfachuu danda'a garuu osoo hin qaanfatiin osoo yaaddayin ifaan ifatti sagantaa fuulduraaf si fuudhuuf qabu si hima kan si goonan baay'ee tokko namni sun nama fuulduraaf si wajjin jiraachuu fi murteessedha. Maatii fi hiriyoota isaa wajjin wal si barsiisa. Keessumattuu maatii hiriyaa wal si barsiifna dhiirri sun ka kutatee ka'ee jechuudha. Kutatee fakkeenya fi hiriyaa isaatiin hiriyaa jaalatu wajjin maatii ofii fidee wal si barsiisee wal si dubbisiisee sagantaa sitti himee kun akka ta'e si himee addaan si baasee kana goonan namni sun nama fuuldura si wajjin bultii ijaarrachuu fi kutatee ka'ee ta'uu isaa mirkaneeffadhu. Viidiyoo har'aa asuma irratti xumuraa. Namoota chaanalii kana haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii.